Kun immoo erga yaada nuu kenneen booda maal ta'e? Ayyee intervii eegana bootan booda nuti ragaa dhugaa kanine ragaa sobaan kanine waan dhugaa silaa sooyneef qofa doorsisni kun ammallee eega isin bira yaane nurra ga'e jechuudha. Eega makiinaa isinirraa gabbu'ee makiinaa milishaatiin paatrooliin nu jala kaanii horii naan jedhanii milishaadhaan na horsiisanii jechuudha. Itti gaafatamaan ijaarsa paartiitii fi horee qindeessaan paartii Rudaniin. Isaan qoraanaan jedhanii na horsiisanii milishaan irra jira. Gaafa san ni zoora gaafa jo'aan utaalee jalaa biyee jechuudha cayichan. Gaara seedee harka kiyya kana laaluu dandeessanii jechuudha ciccitae waan jiru. Firditti isin akkanaa dhaqqabdan isin godha jechuudha. Mootummaan keenya hunda galeessa hammataadha shanee ugalchaa jira jechuudha. Dargaggeessa tumanii mataa gubbaa gad tumanii gaarii galchuun qaban. Inni kun immoo kan mootummaa kana duraan hawwachiisu ta'uu isaatii beekadhu. Mootummaa badaaninaa filannoo kana duratti itti gaafatamaa dargaggeessaan ture jechuudha akka nama tokkotti. Buufata shan irra kan filannoo gaggeessa dargaggeessa keenya jechuudha. Dargaggeessa mootummaan keenya jechuudhaan kan gaggeessaa turredha. Garuu deebi'ee yoo rakkinni jiraates nuti rakkoo jirtu himne malee hammeenya takka kan himne hin qabnu mootummatti. Rakkoolee jirtu garuu arraas baruu simuu hin dhiifne jechuudha. Lubbuu wareegama malee. Inni kun rakkoolee jirtu hoo jiraate mootummaan akka mootummaa gaddeebi'ee rakkoo san furuudhaaf furmaata itti kennuudha malee dargaggeessa doorsisuun qabu gaarii keessa. Doorsisamnee hurkaa kiyya kana ilaaluu dandeessaa jechuudha asumatti. Mootummaan keenya eegenne. Kanaafuu piliis jennaan mootummaadhaan bakka nurraa dhorkuu qabaa jechuudha akka nama tokkotti. Dargaggoon kun wanni isa mudate akka reefu jenne bakka hin taane dhaqee interviyuu kennee san booda immoo dhufee wanni sun soba ta'uu dhufee OBN'tti mee caayaan gaafa achi dhaqu maaliif OBN'tti dhufteedhanii ari'anii nuti irraa buuse. Dafqa bosona keessa yaadnetti interviyuu kan goone boodar barbaadanii maaliif sadarkaa kanatti sodaachisuun sadarkaa kanatti ari'uun waan dhugaa dubbateef lakki sobni kun biyyan fayyadu waan jedheef. Dhiibbaa akkasitti deemu reefu namni waan dhugaa dubbateef xuynu hin jiru jettan. Guyyaama nu achi dhayin immoo nama ariitan olii gadi katamaa keessa. Kana odeeffannoo hin qabu garuu odeeffannoo maaliif hin qabne hooggansa keessanii kan kana godhaa ture namoota isin ergitanii. Hooggansi keenya akkamittiin ergatan? Isinii miti bilbilee ani isinii bilbileeti miti kan guyyaa san namoota kana dhaabaa namoota inni godhaa jirtanii jenne. Adaamaan ture asiin ture. Maaliif akkas godhan hooggansa magaalaa gurguddaa. Waltajjii gama irraas ture. Gaazexeessota keenyas hordofanii namoonni kun bilbilanii mucaan kun akka isaan rakkoo irraan hin geenne kan hambifan. Waan kana dubbateef maaliif sadarkaa kanatti namni sodaachifama? Kana laalan waan amma akkitti ilaaluu qabnu. Namni inni komachuu danda'a wanni inni komate dhugaa ta'uu danda'a. Dhugaa ta'uu danda'a osoo hin ta'in kan addan baafne isin guyyoota achi turtan keessanitti isin himameera waan ta'eef. Adda baasne ilaalle dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee interviiwudhaaf achi dhaqan kana eenyummaa isaanii gaafachuudhaaf xalayaa eenyummaa ni gaafatame jira. Lakkii waa'ee isaanii miti surrakkoo kan ijaanii gaafatan. Inni rakkoo miti. Kan kana namoota interviiw kennan guuranii gara mana hidhattiin deemuun ture. Neevar. Kunneen geeffamanii jiran iyyuu amma magaalaa keessan keessa hin jiran. Hordoffiidhaan. Fakkeenyaaf baqatanii jiru waan barbaadamaniif. Isa qofaa mi bara. Jira marree amma lubbuu isaaniifuu baqatanii mucaan kun ergi nurraa adda ba'ee booddee bilbilaan nu waame bilbilli isaa waraabannee qabna nuti. Gaafanni naqabuuf deeman jedhee bilbilatee makiina irraa utaalee bosona seenee achi deebisanii dubbisan. Kan akka itti naqabte wanni akkasii jiraannaan ani wabii isaa naatu fudhata. Jiraannaan miti an argee rafaachuun ture. Qabatamaan ture malee hooggansa keessan kun kana gochaa. Wanni akkasii jiraannaan. Kana bira wanni akkasii namoota waan akkasii dubbatan isin akkas gootan hin jiru waan kun sirrii miti waan jedhaniif. Kun dogoggora gabaasa sobaa hin gabaasina waan jedhameef namoonni dhiibban irra ga'een jiru. Hin jiru karaa odeeffannoo. Magaalaa keessan keessa. Odeeffannoo qabdan. Viidiyoo itti aanaa daawwatu. Kangiyya Umar Abdullah Muhammadin Jama hojjetaa adeemsa taaqaa aanaa Gooroo Guutuuti hanga fulbana bara 2016tti achirraan hojjechaa ture amma achirraa na dhaaban jechuudha. Sababiin irra na dhaaban kabajamoo pirezidaantiin keenya Obbo Shimallis Abdiisaa daawwii hojiitiif aanaa keenya kana dhufee himaataadhaan warra ijaarame jedhanii gurraa isa irratti bulchiinsi magaalaa Harramillee himaataa sana hogguu daawwachiisan haasaa OBN irratti godhame agareetiin feesbuuk irratti sheer godhe aboo maaliif sobdanii pirezidaantii keenya hojjetaa mootummaati namni isaan kan lakkisan Fandishee Jamaal Sooleetii fi
Maamad Abdallaa kan jedhamu hojjetaa mootummaa odoo ta'etti odoo hojii dhabaan hedduun jiru isaan san akka hojii dhabaa akka himaataaf fakkeessanii gallakkisanii Hararitti akkaawuntiingii barate doktora veterinar meedisiniidhaan Mattuu yuunivarsiitiidhaan doktorummaadhaan eebbifame jee akka himaataaf fakkeessee pirezidaantii dura dhaabbatee haase. Haasoo sana garaan feesbuuk irratti aboo maaliif sobdanii pirezidaantii keenyallee maa sobdanii gabaasa sobaatiin biyyi guddattu ni jirti jeetiin sheer godhe. An sheer goonaan heeruma san bulchaan irra bilbilee ganama waajjira dhaqu na hidhan jechuudha. Bulchaan na haameeti sijjeeseetiin qaama nageenya aanaa biraatiin sijjeesiseetiin shaneedhaatu hojjetaa keenya tokko nurraa ajjeesee jee iliillii kaayee si awwaalaa siiboo yaanaan jee jechuudha. Halkan milishaanatti ergan zaa 8tti milishaa kana oguunatti ergan beheetiin mana fincaanii keessa dhaabbadhee dhaggeeffadhan haadha mana kiyyaa dhufanii banii janiin hin banuu inni jiru jennaan bulchaa kana inni jiru jaartiin nurraa banuu diddee janiin isuma ulaa cabsaa fidaa janiin sanii hoogganaa milishaa bulchiinsa nageenya magaalaa Harramillee niin beeka Umar kana hojjetaa mootummaati ganama waajjira dhufa halkan zaa kana yoo cabsine mana nama seerri nu gaafataa jee oofee jechuudha. Ganama zaa qorata akka odoon bariin halkan akkasuma bulee rooba keessa deemaa bulee godina dhaqee bulchaa godina dargee baatti himadhee isa achirra narraa dhaabbate jechuudha. Ramaddii kiyya gun ol deebu irra jiru haasaa jeeni guyyaa 29 na hidhe. Akkanumatti shoora harkee isaadha jee odoo ragaan tokko narra hin jirre. Ramaddii waajjira qonnaa naa kanan bakka gittinni kiyyan barnoonni kiyyan ilaallan. Yeroon achi seenu itti aanaan bulchaa hin seeninii as waajjiruma kee bakka duraanii seenii naan jaa. Achi seenu na dhorkan. Odoo hin hojjenneen baatii shan guutuu taa'ee mindaa nyaachuu jira jechuudha. Humna tanaan humna dargaggoo kanaan yeroon silaa uummataa hojjechuu qabu. Mindaa akkanatti taa'ee nyaachuu jira jechuudha. Hojiidha jee odoo godina irraa bobbaa jiru amma xaliyyii kan jedhamu as jiru. Firummaa dheettee kaabineen ammuute tuyinaan jibroo tuyite jechuun ana tuquudha. Siin dhabamsiisaa tuyinaan. Bakkaan itti galee buluun qabu akka bilbilaan na hordoftan bilbilli kiyya yeroo cufamee jechuudha. Hanga amma duraatu itti gaafatama waajjira poolisii inspektar Misgaanuun galanni isaa ga'u isaan xiqqishoo jiraachuu jirra jechuudha malee guyyuurraa bulchaanidha jaan guyyuu maal balleessanii jeetii bakka ibsataniitu nu jajjabeessee